keessanii karamsi jiritini kenna dhuguma YouTube'ni maallaqa siif kaffale moo hin qoostai YouTube'ni maallaqa hin kaffalai meeqa siif kaffale jettanii namoonni nagaafattan hin jirtu yoo waan ta'eef iyyuu jechuudha viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadha maaliif gidiraa hin qabu jechuudha. Namni kamiyyuu wanta hojjetee fi wanta itti dadhabedha kan inni argatu waan ta'eef iyyuu kanaaf walitti yoo himne wanti narraa irratti hin jiru narraallee fudhattanii darbeetis immoo wanti nani argadhillee yoo jiraate karaa keessaniidhaan malee ofii kootii kophaa kootiin wanti nani argadhe hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaan affeerraa koo isa guddaadha. Nagaa kootis hin dagannee ashamaa harka fuunee hordoftoonni chaanaalii kiyya akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin haa galatu. Bakka jirtanitti immoo nagaa guddaa naaf qabaadhaa isiniin jedha obboloota koo nagaa waan hundumarra caalayyuuni. Akkasuma obboloonni hedduun keessanii gama keessuma jechuudha karaa messengerii kiyyaatiin kan nagaafattan kan isiniif hin deebifne hin jirtu jechuudha. Sababni isaayyuu meseejii namoota hedduudhaaf keessa seenee inboksii haasa'uu hin jaaladhu jechuudha. Yoo dhimma cimaa natti ta'e malee isiniin jedha. Sababni isaayyuu beektuu hundumti keenya iyyuu mana madaamii keessa hojjannaa baay'ee dadhabaatii hoolle jechuudha. Hojii mana madaamii keessaa baay'ee nama dadhabsiisa. Anis akkuma keessan isiniin jedha obboloota koo kanaafidha malee otoo natti tolee hundumti keenya iyyuu walii wajjin taphachaa hoollee natti tola isiniin jedha. Egaa gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan namoonni hedduun dhuguma kennaa YouTube'ni maallaqa siif kaffalee maallaqa ammamii yookiis immoo maallaqa hangamii siif kaffalee jettanii kan gaaffii kaaftan hin jirtu. Angama kana kaffale isinitti himuudhaan dura jechuudha. Dhugumaan YouTube'ni naaf kaffalee jira jechuudha. Garuu maallaqa YouTube'ni naaf kaffaluudhaan dura YouTube'ni calliseetuma maallaqa namaaf kaffalee fi maaltu akka ta'e isinitti hima jechuudha. Namoonni YouTube hojjechuudhaaf jirtanillee fedhii kan qabdan hin jirtu jechuudha. Kan keessan immoo waanuma namni hojjetee fi kan hojjechuu barbaadan waanuma maallaqa irraa argamuu fi kan hojjechuu barbaadanillee hin jira jechuudha. Namni fakkeenya fi ani maallaqan irraa argadhaadhaaf otoo hin taane jalee qabdura irratti YouTube isiniif kaasetin ture jechuudha. Yaada koo maallaqan irraa argadha yerootti dafeetu jedhee otoo hin taane ani rabbi haa galatu mana madaamii keessa jira hojii koo hojjechaa oolee yeroo firii koo yookiis immoo sa'aatii irriba kootitti irraa kutee wanta keessa koo jiru karaan ittiin obboloota koo wajjin dudubbadhu akkasuma immoo obboloota koo irra caala jechuudha. Gola madaamii keessatti kan rakkatan kan dhiphatanii sagalee isaanii kan dhabame jechuudha. Isaaniif jechuudha obboloota koo isin wajjin jechuudha. Warra na hordoftan wajjin sagalee ta'uu fidha jechuudha. Karoorri koo inni guddaan jechuudha. Hin hangafne maaliif hojii dhuunfaa koo qaba jechuudha. Waaqayyo suma milkeessee waaqayyo gaditti immoo isinis jechuudha obboloonni koo hedduun keessatti dadhabdanii sa'aatiin kiyyallee bakka YouTube'n koo seera qabeessa kanaaf ta'uuf kallattii hundumaanii na gargaaraa turtan jechuudha. Dhugaa dubbachuudha viidiyoo koo naa taphachiisuudhaan jabaadhu hin dandeessanaan jechuudhani. Kanaaf iyyuu gargaarsa keessaniin YouTube'n gara seera qabeessatti kan naaf deebi'e malee viidiyoo hojjannee irratti gallaksisuu qofaan miti jechuudha. YouTube'n maallaqa kan nuuf kaffalu wantoonni duraaf duuba jechuudha tartiiba qabu jechuudha. Garuu YouTube gaafa hojjechuudha kaanu inni duraa fi inni jala qaba. Wantoonni nuti beekuuti qabnu YouTube'ni akka miidiyaa kaanii jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube, TikTok miidiyoota kaanii callistee gizee barbaadde irratti post gootee yeroo barbaadde akka barbaadde viidiyoo bakka barbaadde fiddee irratti maxxansuuti hin qabdu jechuudha. Seera mataasaa qaba. Akkasuma immoo dadhabbii qaba jechuudha. Wantoota si dadhabsiisanii ulaagaa guutuu qabdutu jira jechuudha. Sana hunduma nan guuta yoo jette darbeetis immoo yeroodhuma sanatti maallaqa argadha otoo hin taane YouTube'n kun nama wal barsiisuu danda'a, nama fayyaduutii danda'a. Obboloota kootiif sagalee nan ta'a. Bakka wanta keessa kee jiru jechuudha. Wanta ittiin nama fayyaduu hin danda'a. Bakka wanti keessa koo jiru jettee namni kamiyyuu kaayyoo fi mul'ata wanta garagaraati jechuudha. Akkuma bifti keenya gargar ta'ee kan keessa isaa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu wanti keessa koo jiru kun nama biraa baasee fayyada yoo jette siinillee si fayyada yoo ta'e sitti mul'ate baay'ee hojjedhu malee yeroodhuma kanatti maallaqa naaf kaffale jettee yoo jala qabde akka ati jala qabde sanatti si milkaa'uutii dhiisuutii danda'a jechuudha. YouTube'ni ergan jala qabe jechuudha. Hani amma waggaa guuteetan jira jechuudha. Hordoftoonni koollee akkuma argitanii kinoo kuma 8 irra darbee jira jechuudha.
ordoftoonni kan inni barbaachisu seera qabeessa ta'uudhaaf waggaa keessatti nama 1,000 subscribe argachuuti qabdu jechuudha. Maaliif maallaqa argachuu kootiin dura tartiiba YouTube ittiin jalee qabeessanitti ma jechuudha. Nama 1,000 waggaa tokko keessatti ulaagaa guutuudhaa fi guyyaa jalee qabdisan rakaatee ji'a 12 keessatti nama 1,000 argachuu qabda. Sa'aatii immoo jechuudha sa'aatii 4,000 hojjechuu qabda jechuudha. Inni kun YouTubeidhaa fi YouTube sirra barbaachisa jechuudha. Seera isaanii ulaagaa isaanii guuchisuudha jechuudha. Kanaaf iyyuu cimtee sa'aatii irriba keetitti jechuudha rafuu dhiiftee baqa wanta keessa jiru sana galmeessuudhaaf seera qabeessa chaanaalii kee taasisuudhaaf irriba kee dhiistee sa'aatii boqonnaa keetitti yookiin rafuu dandeessaa wantoota hedduu gochuu dandeessa jechuudha. Sa'aatii sanatti irraa kuttee wanta keessa kee jiru wanta hojjechuu barbaadu sana yoo irratti hojjette wanta ati milkoofneef hin jiru jechuudha. Sa'aatiidhaa fi erga jechuudha subscribe yookaas immoo nama isin hordofu isa YouTube isin irraa barbaadu kana erga guuttattanii maaltu jira dirqama jechuudha seera qabeessa gochuudhaa fi emailii keessa yookiis immoo googilii seera qabeessa kan ta'e banattanii wal qabsiiftu jechuudha. Inni immoo biyya keessaa illee poostaa baafattanii nama qabaachuu paaspoortii qabaachuu isa kana isin gaafata jechuudha. Suura paaspoortii keessanii akkasuma immoo poostaa wantoota garaagaraa jechuudha. Kanaaf YouTube seera irratti hojjettee ulaagaa inni barbaadu yoo guuttee yoo obsa qabaattee namoonni amma fakkeenyaaf namoonni nu hordofanii namoota bifa garaagaraa namoota yaada garaagaraa isa tokkotti yaadni kee hin tola isa tokkotti immoo yaadni kee hin tolu inni tokko si arrabsa inni tokko immoo karaa gaarii irra jirta jabaadhu siin jedhe jechuudha warra si arrabsa sanas warra si qeeqanis hunduma isaanii dandeessee obsitee wanta keessa kee jiru sanirratti xiyyeeffattee hojjeta taanani hin milkoofta maallaqa illee hin argatta jechuudha. Kanaaf iyyuu hordoftoota koo kanillee milkaa'ee jira yeroo meeqabsiif kaffalee kannaan jetta jirtaniif jechuudha. YouTubein koo yeroo lamaa fi naa kaffalee jira jechuudha. Amma reefuu waggaa guute waan ta'eef yeroo lamaan kana keessatti immoo 40,000 naa kaffalee jira jechuudha. Meeqasii kaffalee warri jettan 40,000 naa kaffalee narraa hin fudhattan waan ta'eef jechuudha. Gara fuulduraatti immoo yoo isin ana wajjin taatanii kan caalu yoo hojjechuuti danda'a jechuudha. Asitti amma danda'etti wanta keessa koo dhufee nama hin fayyada jedhe obboloota akka kootii jechuudha. Wantoota muudannoos haa ta'u akkasuma immoo namoota biraarraallee barnoota kanan argadhe walitti fidee isiniif nan dabarsa isiniin jedhe ittaasuudhaan immoo gara biyyaa gaafan gale hojii gurguddaa akka hojjedhu abdiin qaba jechuudha. Kaayyoon kun ni jalee qabaayyuu asitti obboloota kootii fi sagalee ta'u gaafan gara biyyaa galee immoo onlaayinii irra baduu hin barbaadu biyya galee hojii hojjedhu sana fidee dhufee jechuudha. Gama chaanaalii kanaatiif illee ofii kootiif illee bu'aa buusee namoota biraatiif illee bu'aa akka narraa argataniif waan ta'eef seera YouTube guuttadhee jira isiniin jedha isin wajjinan guute immoo koowaa koomitii na of galchaadha. Kanaaf iyyuu jalee qabaa kaatanii ammallee jechuudha irra deebiidha sin galateeffachuu barbaada. Kuni gatii dadhabbii koo qofa otoo hin taane gatii dadhabbii kootii fi gatii dadhabbii keessanidha jechuudha. Namni tokko ofii isaati kophaa homaa godhee milkaa'uutii danda'u jechuudha. Namni amma fakkeenyaaf YouTube irratti ba'een hojjedhe yoo ta'e isin nan hordoftanii wanta nani hojjedhe sanaaf fudhatama hin kennitan yoo ta'e jechuudha. Isin laayikiin gootanii isin naaf hin daawwattanii yaada naaf hin qabda yoo ta'e nan dhiisaa achumattan dhaaba jechuudha. Bakka wanti hojjechaa jiru kun nama biraa fayyadaa hin jiru jedhee jechuudha. Garuu sababa isin na deeggartaniif jechuudha. Obboloota koo kanaa walumaa qabatti wanti jiru wanta akkanaati. YouTube dadhabbiis qaba. Maallaqas immoo irraa argachuu dandeessu tuffachuuti dandeessu jechuudha. Garuu bakka mana madaamii keessan ta'a maallaqa kana eessaa naa dhufa amma jechuudha. Odoon as hin hojjenne otoo hin ta'e eessaayyuu naa dhufuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu biyya keessa odoo jiraanne maallaqni amma kanaa immoo laala isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf iyyuu obboloonni YouTube banachuu barbaadan illee banadhaadha. Akkasuma immoo obboloonni keenya bakka ijoollonni Oromoo kan taata wal jajjabeessa wal kuffisuu caala qaba wal dhaba keessuma jechuudha. Ijoolleen mana madaamii keessa jirtanii wal jajjabeessa silaa onlaayinii seenuun keessaniin oolu intarneetii kan mana madaamii fayyadamtu waan ta'eef bakka hojiirra jirtu yoo ta'e viidiyoo obboleettiin keessan mana arabaa keessa teessee otoo yeroo hin qabaatin jechuudha. Sa'aatii hirriba ishii boqonnaa ishii irraa kuttee isiniif hojjettu sana yoodhuma dhaggeeffachuu baattanii yoo itti banaa fi ishiiyyuu yoo fayyade isiniif waan guddaadha isiniin jedha. Wal deeggara wal jajjabeessa hamma isinin miinetti waan gaarii waliif yaada isiniin jedha. Yaadni qabadhee dhufe kanumadha. Amma viidiyoo biraati walitti deebinutti nagaan naa tura. Hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja. Hara kan dhuftan immoo subscribe godha. Bye.